وبركاته. akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii koo jalatti argamtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu. Ani nagaa kooti alhamdulillah. Guyyaa har'aa viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeetaniin jira. Viidiyoon koos shorbaadha. Akkuma argitan asitti foon qopheessee jira. Shunkurtii diimaa, shunkurtii adii, maajii, filfil aswad. Waraqanni kun illee shorbaa keessa buufama. Kun qimamii hedduu of keessaa qaba. Gosa qimamii hunda walitti dabalamee carqisisii wayii irratti guduunfamee jira jechuudha. Hedduu tokko shorbaa mi'eessa. Asitti illee garbuudha yookiin qincee jennuun afaan keenyanii. Isaan kana qopheessitanii jira. Aga xumuraatti na wajjin tura. Tole hordoftoota kiyyaa, foon kana eega bishaanitti naqxanii haala kanaan arafaa wayii ofirratti ol baasaa. Arafaa kana cilfaadhaan irraa kaasuu qabdu aga inni qulqullaa'utti jechuudha. Ergasii eega irraa qulqulleessitanii qimamii qopheeffattan itti naqattu. Egaa qimamii itti naqxanii haala kanaan qadaaddu jechuudha. Distiin kun daddafee waan isin barbaadan isinii bilcheessuu danda'a. Timaatimii daakumaa. Akkuma isinitti agarsiisee kunoo asitti foon bilcheessitaniin jira. Kuni shorbaa foon bilchaatee jiruuti. Asirratti naqannaa jechuudha. Viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti tolee subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jira. Waan na hordoftaniif galatooma.